Atis kabajaan asinna yaa mukeetiif guddaa takka naa galatoomii ani maqaan kiyyaa Farhaan Ibraahiimiin Jaamaa dhalataa magaalaa Dirree Dhawaati. Achumattiin dhaladhee achumatti halaawaa fi baqlaawaa nyaachaa kurkurreewwan bee taphachaa guddadhe. Ulfaadhu mee Jaalo Juus ati wallisaadha moo munshida moo aktiivistiidha moo maali mee Jaalo Juus? Ani aktara yookaan raappara wallisa minaamination jedhee limiti hin godhani waan nama bohaarsu hundarratti bobbaheetiin hojjechuu barbaada yoo waan san hin beeknellee barachuuf hin tattaafadha an kaayyoon tiyya guddaan nama bohaarsuudha akkuma na agarte yeroo takka takka raappis niin godha komeedii adda addaatti hin hojjedha inshaallah fuuldurattis waan hin yaalle hunda ni yaalaa yeeti yaada. Kalee takka kannuu fi diddee dhorkattee nama hedduu si qomatee gaafii jettuuf dubartii ammaa kalee takka kannuu fi dhiisi kophee takka biteef hin kannuuf. Dubartii jaalala dhugaa beetu yoo taate kalee lameen kanneefitiin shahaadaa qabadha. Jaalomee ati kaartoona taatee afaan addunyaa hedduu keessaa maaliif afaan Oromootiin hojjechuu filatteme? Waanin afaan Oromootiin hojjechuu filadheef afaan Oromootiin afaan hiikadhe afaan Oromoo afaan kiyya kun guddatee addunyaan dorgomee mul'achuu qaba jedhee waan hin yaaduufi. Hanga ammaa biyyoota hedduurraan naannawe yaadaan jechuudha. Qaamaan immoo takka Harargeerraa baheen beeku. Jaalo haadha manaa ni qabdaa yoon qabaatiin hanga ammaa maaliif hin fuudhin? Haadha manaa ammaaf hin qabu maaliif fuudhuu dhabdee gaafii jettuuf dubartii ulaagaa tiyya guutuu nagarre dubartiin ani barbaadu dubartii akka durii tan jaala koo jettee aannan naa elmitee na obaaftee mataan narraa sin dhukkubin jettee dhadhaa matara na keessu dubartiin amma guutte tan kiisii takka si dhungattee kiisa keessi duwwistee zeeroo akka xaasa si gombistee si biraa deemtu kolkolowii bultiidhaaf hin taatu jechuu kafuuloo arguulee hiraar hindi umalee kagammachuu qabuuniin dhabe saniifin gama kanaatti ka'ee jechuun fuulduratti kaartoona namni biraa uumerratti hirmaachuu osoo hin taane kamataa kiyyaa kan addunyaa wal dorgomu niin uuma jeetiin amana I believe in insha Allah. Viidiyoo maaliif nurraa tursiistaa fi maaliif nurraa gabaabsitaa gaafii jettuuf an hojii kanaaf amma haareyaa amma jalqabuu kiyyaa insha Allah.